والله انت بنبرو بلا تكبر ايه كانت ملو بيتي دائما كان كير الرابط رجع الى هذا انا بيراشي دا وجوده ما دبل والله ما كان ركب ابو راشد تدرينا يوزي نتكلم كجتي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eshamar kafune kabajamto daawwattoota keenya akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya har'a keessummaa addaatu nutti dhufaa jira keessummaan addallee taa'ee sinti maqaa keessummaan nutti dhufaa jirtu daawwattoota keenya warra keessanii daawwattoota kiyya turanii daawwattoota kiyya ta'uu bichaa osoo hin taane meeshaa na bira ajajatanii na bira qabanidha jechuudha. meeshaa na bira qabsanillee fudhattee analee ilaaltee deemuudhaaf dhufaa jirti. Inshallah yoo isin eeyyamamtuu taatan hin jette gidee isin dhufte abbaa manaa ishee haati yoo isaan eeyyamamaa ta'an isin agarsiisa. Viidiyoo yoo isaan eeyyamamaa ta'anillee anuma wajjin xumurtan isin jedha daawwattoota keenya hundaafuyyuu har'a keessummaa addaatu yeroo jalqabaatiif daawwattoota kiyya keessaa ijaan arguuf deema baay'ee dasna jedhee jira daawwattoota keenya hundaafuyyuu isin haga dhuma viidiyoo kiyyan wajjin tura daawwattoota keenya tana keessallee eerimata taates yoo isin seente isinii hima daawwattoota keenya asitti kana keessa immoo daawwattoota keenya akka ariititti na bira dhufaarti galoo hin beekaa garuu guyyaa isin galoo jedhani hin beekne jechuudha. Kaleessuma galgala galee jira walgala bira dhufaa noon jette har'a kunoo dhufuuf deemaa jettee abbaa manaa isii wajjin na bira dhufuuf deemaatti gadi immoo fuudhee dhufuuf deemee jira. Ani mootu meeshaa isii alatti qopheessee jira. Meeshaa isillee qopheessee bakka tokkoon ga'ee illee mootu haga danda'an jechuudha waan gaariiti. Qophaa'ee kunoo watee hojjetadhee ani haga ta'e qophaa'ee asitti immoo bira lakkisuudhaaf haala kanaan qopheerra jedhanii jira daawwattoota keenya inshallah biyya isin dhufte ni ilaaltanii share like subscribe gochuudhaan immoo nu jajjabeessuun irraa fakkatina isin jedha daawwattoota keenya hayyee daawwattoota keenya akka biraan muka inni dhaamu warroonni meeshaa barbaadan jechuudha. Lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 977 kanaan argachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya akkuma isiidhaan miidiyaa irratti ol baradne meeshaa sanarraa xalabatte amma har'a gara kiyya dhufteen arguuf deemtu kana inshallah isin hundaayyuu warra arguu barbaadan rabbi waluma agarsiisu isin jedha daawwattoota keenya. Kabiraan warra meeshaa barbaadanillee warra gabaasni jirtan akka isin geessu barbaadanillee jechuudha inshallah isinii keessa isin jedha daawwattoota kiyya. Kabiraan warra nuti dhaamadhu kadhee faamilii please subscribe godhaa seenaa maatii ta'aa isin jedha. Janaalii keenya kadhee faamilii jedhullee nu jajjabeessa isin kun irraa faamanii isinillee nu rabbukana isin jedha. Kabiraan mootuyyuu hojiyaatu baatu musbaanne kumii jajjabeessa ammaaf kalatti maannan keessummaa dhuunfaa'ee haasan roofu kun haga taatee kara qophaa'ee jira. Kabiraan mootu itti fufa qophii. Hayyee daawwattoota keenya meeshaa isii haala kanaan gadi baasee jechuun agarsiisatanii tarakkabaa namni jechuun waan fiikaa gizima argee eegesiin dhufte as geette jechuudha agarsiisatuma tarakkabaa haala kanaan kaartoonillee hiikee qopheesseera. Maashina daabboollee qabdii jookii qabdii kun waan hunda jookii yoo inni talamaan qabdii buleetiin teennaa saanii saarbisii qabdii markazii siinii bareedduu kan inni beekanii rakabootii abbaa gadaa bakka kana keessa meeshaa baay'eetu jira. Firaasha qabdii buleetiin teennaa sin agarsiisan kunuunsi firaasha qabdii tiraasii qabdii kana bichaa miti uffata tiraasii uffanni firaashaa hodhamee kun as keessa jira jechuudha. Kalarii isin jaalattan san kun as keessa jira. Kana qabdii buleetiin tiyyaa gisee isin dhufte inshallah isin viidiyoo seentes illee argitanii yoo isin viidiyoon seenillee share like subscribe gochuudhaan nafaana turaa isin jedha. Namaaf gisee isin dhufte walitti deebina kallattii daawwattoota keenya hayyee assalaama. Hayyee daawwattoota keenya
دائما كان كير الرابط رجع إما هذا أنا براشد ده وجوده ما دبنا ولا ما كان ركوب أبو راشد ده ترينا يوزين الجنة كجسي Ada tuan dia. Ha ha ha.